Addunyaa bultiin jedhama jiraata gandaa hin eegale. Leenjisaa kan fudhanne gumii waldaa wal gargaarsaa hawaasaa ganda hin jedhama. Kana fulbaana ja'a godina irratti leenjisaa fudhanne 6-7 sanaan booddee achi deebinee feeshinii fayyaa fi buufata fayyaa akkuma kanas waajjira hawaasummaatii wajjiniin qindoomnee kan hojjenne akkuma galleen asatti gara hojiitti seenne gara akkaawuntiingii banachuutti nama 7 ta'anii isa kana feeshinii fayyaa kanatti keessatti hojjenne akkaataa kanaan akka buukiin kun banamu goone sanaan booddee uummata keenya sababa adda addaatiin sababa hojiitiin uummanni keenya qabamee argachuu hin dandeenye sanaan gara hojiin kun immoo dudduubatti deebi'uu hin qabu sennuuni yeroo agoobarri raabsamu uummata keenya argannu sana amansiisne uummanni keenya sirriidha wanti kun simbukkee dhaabannan jechuudhaan qarshii 20 nama tokko irraa argachaa iddoo kana geenyeerra isa kanaaf bu'aa bayii baay'ee keessa dabarree as geenye ammas gara fuulduraattis iddoo guddaa geenye inni yaannaa yoo qaamni hundumti tumsan godhe hiyyeessii yookiin akka qalleeyyii yookiin qaama hir'uu biyya kana keessa jiru barataa abbaa haadhaa dhabee barumsa malee jiru kan naafatee mana jiru dhaabni kamillee yoo ta'e keessumaa miti mootummoonni warri akka fannoo diimaa warri jedhaman kun nu bukkee yoo dhaabatanii ijoollee kanaaf kiraanchiidhaan amma nu kiraanchii bituu hin dandeenyu wilsharii bituu hin dandeenyu isa kana qaamni kamillee nu yaadatee yoo nu bukkee dhaabate galanni keenya guddaadha. Kanaaf nuyi gara fuulduraatti hawaasni keenya amma qabu darbata mootummaan aanaan godinni eenyu abbaan qabeenyaa nu bukkee dhaabata innis abdii qabna. Wanti nu har'a goone kana immoo fakkeenya nu ta'annee baay'ee abdanna. Adeemsi keenya ammayyoowwanaatti akka kanadha qarshiin walitti qabanne kun egaa har'a raabsamtee deebinee harka duwwaa hamneerraa harka duwwaa hamne hin jennu maaliif uummata bal'aa qabna waan ta'eef keessumaa hojjetaan mootummaa aanaa irra jiru godina irra jiru keessumaa ganda kana keessatti dhalate kan deeme waa'ee maatii kanaa hin beeka waan ta'eef akkaataa kanaa yoo ergaan kun nu darbe hundumtii nu bukkee dhaabatannee keessumaa asirratti yoo naa bilbiluu barbaadanis lakkoofsi bilbilafootii duwwaa 922 asirratti akkaawuntiin nambirii keenyas qabatanii akkaataa kanaa yoo jedhan yoo sirriitti barbaade ni jira. Kanaan achirratti waluu gadhiisanis uummata kana caalaatti gargaarra isa jedhu nu qaba. Ammaa fi ayyaana qillee kana laalchisne nama 11 gumii kanaan laanneerraa farma. Nama 11dha. Garuu namoonni baay'een jiru. Maaliif al takkaatti wal faana nu hin danda'amu waan ta'eef namoota 11 kanaaf irra laanneerraa kallattii kan biraatis immoo sabuma gumii hawaasummaa ganda hin kanaan namni nu yaadatee isin edda akkas taatanii nuun jedhanii bukkee dhaabatee nama 3 tokkos nu fudhatee jira. Inni sana baay'ee galateeffannaa goma buusaa fi gonofaanii jiroota kana nu gargaaraniiru. Ayyaana kana immoo akka isaan shiroo moo'illee itti bitataniif jennee akkaataa kanatti yaallee nama 11 fudhanneerraa gara fuulduraattis kafaas gaattis akkuma kana keessumaa ayyaana waggaa dhufanitti namoota kana mana namaarra deemanii kadhachuurra mana isaaniitti akka isaan daabboo tolchatanii buna danfifatanii fi yaaliin keenya isa kana ittuma fufaa yoo waaqa nu gargaaree uummanni keenyas nu gargaaree kun waan eenyu nu sodaachisus hin qabu waan ta'eef eenyu nu bukkee dhaabachuu qaba nama kufee bukkee wal bukkeedhaa wal kaasuu waanuma jirudha waan ta'eef waaqayyo isin jaallata waan ta'eef asumaan hundumtuu nu tumsuu qaban jira ammaaf nama 11 jechuun barbaada. Maqaan koo Ittajituu Tasfaan jedhama. Hojjettuu ekstenshinii fayyaatti kanan hojjedhu aanaa Jimmaa Rijoo ganda Hinneeti. Hojiin kun egaa haala namoota harka qalleeyyii ta'an isaan deeggaruu fi kan jedhu hiyyeessa naannoo keessan jiru deeggaraa haala jiruun waldaa amantaa abbootii qabeenyaa naggaadotarraallee fuunee deeggaruu qabna. Deeggarsa akka durii ala eessa jedhu kun gara booddeetti hafaa yoo deemu harka qalleeyyiin ganda keenya kan keenya nyaachuu uffachuu barbaadanii utuu nyaatin utuu uffatin agabuu isaanii qoonqoodhaan illee daaraan illee dhumuu danda'u jedhamee leenjiin nuyi nama shammoo akkamiif nu kenname nuti immoo gallee koree gurguddoo nama 7 dhaabne rakkattoonni akkaataa jirutti qaama miidhamaan jira dhukkubsataan sireerra ciisu jira jaamaan jira naafti jira goophoon jira dursa isaan kanaaf laannan isaan namatti mul'atanii gabaarra ta'anii kadhachuu hin dandeenye namni gabaatti namni karaatti baasu hin jirre sanaaf deeggarsa gochuu qabna jennee murteessine birrii 20 walitti qabneef jechuudha. Sana walitti qabne birrii 20 sanaa walitti sassaabne gaafa jennu gara birrii 20 wayinuu ta'e sanarraa immoo erga birriin kun dhufeetti argameeti namoota rakkataadha jennu sana rakkataa keessa rakkataa jira jennee itti amannu sana koree calaltuu nama 7 sanaan calalle isaan kanaaf nama 11
akka qarshiin kun tokko kennamu. Kanatti kun hanarraa ho'ee bor qabbanaa miti yookiin akka deeggarsa dhuunfaadha kan har'a kenname bor hafu miti akka kanattis qabannaan jiru nuti. Ganti himne nama biyya alaa jiru baay'ee qaba. Diyaaspoora baay'ee qaba jechuudha. Nama fira isaa gargaaruu fedhu baay'ee qaba. Gaafa kun eenyuun dhukkubuu danda'a. Eenyuyyuu gargaaruu danda'a. Anarraa kaasee eenyurraa kaasee namooti kun gargaaramuu akka qaban kaazinaan isaanii kun akka isaan deebi'anii iyyummaa isaanii kaleessatti hin deebine namni qaama jirutti godinni gargaaruu danda'a. Aanaan gargaaruu danda'a. Oromiyaan gargaaruu danda'a. Federaalli gargaaruu danda'a. Akkatti. Jamii lamaan qabnu keessatti guutummaa guutuutti gumii wal gargaarsaa kun dhaabbatee gumii wal gargaarsaa sanaan namni harka qalleessi akka deeggaramuufidha. Namni 11 deeggaramaniiru. Isaan keessas qaama miidhamtoota baay'ee rakkoo hamaa deeggarame akka waliigalaatti bara kanaaf waliin geessina jennee ganda 4 keessatti leenjisaa kan inni kennamee jiru ganda 4 keessaatii ammaa hojiitti kan galee jiru ganda 2dha. Ganda hindhee kanaaf ganda haraa gumii wal gargaarsaa kun hundeeffamee fi kaayyoon isaa inni guddaan namni walitti dhufee tokko ta'ee wal gargaaruurra walitti dhufee hundaa'ee waan qabu inni qabu tokko isan qabneef walitti fidee yoo iddoo tokkotti gargaaraman harka qalleessa saaxilamoo kan ta'an qaama miidhamtoota maanguddoota daa'imman utuu barachuuf fedha qabanii hin baratiin daandii irratti kufanii hafaniif mana keessa dhokatanii kan jiraniif illee akka isaan bakkeetti ba'anii baratan boor abdii biyya kanaadha waan ta'eef maanguddoonni immoo taasii umrii ga'ummaa isaanii ta'es maanguddummaa isaaniitti deeggaramuuf qabanii nama isaan deeggaruu dhabanii gola keessatti rakkachaa kan jiran isaan kana deeggaruu fedhachuudha guddaan kaayyoon isaan kana deeggaruudhaaf nama kamirraayyuu deeggarsi hin barbaachisa. Garuu dhaabbilee abbootii qabeenyaa investeroota gurguddaa aanaa kana keessa jiran abbootii qabeenyaa dhuunfaa afooshaalee manneen amantaa adda addaa hojjetaa mootummaa daldaltoota akkasumas qonnaan bulee adda duree aanaa keenya keessa jiran kanarraati amma qaban yoo hir'isanii qabeenya isaaniirraati iddoo tokkotti walitti kuusanii qaama miidhamaa kanaaf namoota harka qalleeyyii waa tokko illee nyaachuu hin dandeenye gabuu bulan ofii isaanii wayaa baay'ee uffatan wayaa tokko ofirraa baasanii kennanii fi namoota kana akka deeggaranii jedha jechuudha. Kaayyoon kun hundeeffama gumii wal gargaarsaa kanaaf baatii jalqabee amma gajjallaatti kun baramee hojii keessa galee aadaa godhatee sabni keenya kaleessa wal gargaaruudhaan kan inni beekamu saba Oromoo waan ta'eef isa kana wal gargaaree akkan aadaa sana mul'atatti hiikee ifatti akkan hojiitti jijjiiruufidha kaayyoon isaa jechuudha kan inni hundaa'e. Kun footoo kaanii inshuraansii fayyaa namni Lammi kooti, ani lammi kooti, lammi kooti, bu'aa lammi, ani faatis bu'aa qabna walee, ani faatis bu'aa qabna lammi.